السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا كم نجاح فيا جرتني دوران درتي أرى لي واني سينو دفو بربادف ومتكوفي أو بوشي مارليس كجان هولا دمو خاو سانجا كجونسن خانجاسا سانجا جونسن إساجيتي نرى لي فيني لين أجرته مال في بيتني أمة أورما هيسافو أمني هرجع هيسافو أمني سلاما إما خينا خنا أكلافو لسيتن إيه جدا ربي تأرى رمو شيخنا خينا شيخ آدم سؤال دونان ummanni akkasitti dirgim jee baanaan shimalli sabdiisaa ubriisaa guutuu takkaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa illee ta'eef takkaa namni akkasitti deeggarraa isaa gabbeen beeku hinaaffaa kanarraa hinaafurraa jechuun irraa ummata hinaaffaa irraa kan ka'e aaramni biyya fudhate jee isa tuqu barbaade malee waan biraati miti ummata Harargee sheekha keenya Shaadam Tuulaa akkasitti dirgim jee beesan kan miidiyaan isaanii garsiisuu diteessan miidiyaan isaanii enggak artistin toko wallisan toko madingo kaja mudue magala Finfinnee keessa ijechaa fi godhan nuti ulamaan guddaan kun raadiyoo kanamni miiliyaan akkasitti dirgim jeebe jechu sagalee takka alhamdulillah isaan godhu baatan miidiyaaleen biraaleen nu gabaasee jira kana itti boonna nuti garuu namticha hoolaa kuma dhalate jiru kana hoolaa kaba deemu kana dhageessinitti nima keessaafu ilmaan muslimaa dhageeffadhaa waan isinimu keessaafu ilmaan Harargeedha nuti akka Harargeetti keessaafu gaafa dura nuti ummata amma reediyoo fi TV inni itti dubbatu kana isan dura banannee beeyta arra garuu nu gabroomsanii warruma Oromiyaa irra jiru nu gabroomse gabrummaa keessa reediyoodha kan nuti duraan isaan dura qaban hunda dhabne miidiyaa takka sheekha keenya du'e numa nu gabaasu dhabne ummata Oromoo nu badhaasin rakkoo amma nuti akka Harargee keessa jiru hangana hin jabne dhugaa rabbii isin hima ulamoota keenya nuti waa hunda keenya ol ulamoota keenyaa fi amantii keenya irratti duuna akkuma Oromummaa keenya jaalannutti Oromummaa keenya ol Islaamummaa keenyaa fi ulamoota keenya jaalannutti maaliif ani gizeen qabrii seene kana kayin gaafatamu abaati Oromoodhaa jeen gaafataman amantii tiyya irraa hin gaafatama waan ta'eef amantiin tiyya lubbuu tiyya Oromummaa tiyya illee ittiin boona garuu Oromoodha jee hoolaa biyya bulchu kanallee hoolaa kanuma deemu kana biyyaan bulcha jee hoolaa sangaa ulamoota keenya tuquu barbaadu amantii keenya tuquu barbaadu kana hunda wajjin nama akkanaa kana hunda wajji jechuu kanaafuu keessaafu ummanni Harargeedha tana dhibbarraa dhibbatti hubachuu qabdan wallaahi billaahi tana hubachuu qabdan dhaamsa kana sheernaa godha nama hunda biraa naa gaya hoolaan akkanaa kan hundi arraas deebi'ee nurratti burraaquu barbaada amantii teenyaan abbaan fedhufnaan Oromummaan akka deebise maqaan Arabaatiif maarreen biyya fudhachaa jira ati maali ati maqaan keetiif maqaa Amaaraati bar maqaa naftanyaa qabda Shimallisii bar kuma akkana gaggodhi jechuu bar Shimallis jechuun kuma gad deebise jechuudha hiikaansaa kuma as deebise jechuudha Gabree fi Shimallisii fi Gisillaaw kana hunda mee ilaalimee maqaa akkatti fakkaatu maqaa Oromoo qulqulluu sitti himu maqaa ummata musliimaa qulqulluu sitti himu Umar Abubakar ummata akkanaa kana maqaan Sa'aad akkatti bareedu laali maqaa kana hoolaa akkanuma deemu Gaash Gabree dhaawati maal Shimallisii miti kanaafuu isinitti hima ummata Oromoo keessaafu nuti mootummaa biyya bulchaa jiru nuti akka Harargeetti dheengadda waan guddaa irraa hubannee jirra sheekni keenya guddaan du'e rabbitti araaramu miidiyaan isaanii ka boqqolloodhaati yettaa kaan jetta ka duraan artistiin tokko yoo deekkisi gabbee jawsan arra sheeka keenya irraa kam namni miliyoona meeqaa fi miidiyaan biyya biraa akkana dubbachaa turan isaan hanga takkatti nu nizaamne jechuudha ummata kanarraa fakkeenya fudhaa dhugaa rabbii fakkeenya fudhaa ummata kanarraa waan takka eeggatinaa ummata sangaa akkanuma deemu kana akka nuti akka Harargee dhugaa rabbii keessaafu gabrummaa keessa jirra guddaa keessa jirra amantii namaa musliima taateef Oromummaan nu cunqursaa jirti dhugaa rabbii isin hima Harargee keessatti manni bareedan tokko hin jiru fooqiin bareeduun takka hin jirtu qabeenya keenya hunda saamanii isaan achi itti ijaarrachaa jiran jimaa keenya saamachaa jiran Finfinneetti mana bareedaa ijaarrachaa jiran wallaahi billaahi jechuudha gabrummaa isaan itti hin jiran hangana hin jaamtu nama hoolaa kanaan hin bulina nuti hoolaa kana wajjin bullu dhaamsa kiyya kana ummata Oromoo kan isinii qabu
كيسافو من هرجع أكا هرجع تأمو هتتمان ميديان هرجع جام هرجع كيس دابتشو كم مالك راديو في تي في سامدر كباجة تلوان تيف راديو هرر خاو بكر موسى دبرسات ture gaafa ummanni kun afaan oromootu dubbachuu suusan ittisanii deemnee dubbachaa ture arraas nuti arra jaarraa kana keessa nuti gabroo mun qabnu ummanni harargeedha hubadhaatan kanaafuu sheer walii godha haasoo kiyya kana nama hunda biraan ga'a dhaga'uu jirtan kanaafuu akka harargeetti miidiyaa waa'ee harargee qofa dubbatu nu dhaabbachuu qaba yeroo gabaabaa keessatti nuti ifiif dhaabbannaa ummanni harargeedha tana yaada kiyya kana sheer godha nama hunda biraan naaga'a obboleen kiyya wallaahi billahi arra wanni nu dubbise waan biraa osoo hin ta'in namtichi hoolaa sangaan san amantii teenya tuffachuu hawaasa keenya dheengadda shee adam tuulaatiin rabbitti araara makkisitti dirgim jee beesan ummata muslimaa hanga nuti ulamoota keenya jaalannu agaranii jiran kanarraa hinaafee isaa oromiyaa bulchaa jiru dilas nam tokko takkaa ka isaa gabbee akkas jeen jiru namni tokko ka isaa akkasi gabbee takkaa namni di heddumina akkasi takkaa agareen beeku ubrii isaa keessatti inni nam tokko jee akkasi gabbee nuti ulamaanni keenya immoo lubbuu teenya oli sana hubadhaa obboleeyyan kiyya arrallee borullee nuti islaamummaa teenya ol nun caaltu namticha hoolaa ifiifuu yahudaa arabni fi maarreen biyya fudhate nuti oromoodha sabummaadhaan oromoo qulqulluudha nuti oromummaa teenya ittiin boonna garuu amantiin teenya musliima amantii teenya illee ittiin boonna sigalee gaashi gabreedha malee kun shimallisii miti nama kanaan nu bulcha kuni bar namtichi laal sanduuqa mataa ulaa sanduuqa gizee irraa bana nakabatti ol duba gadhiisu tokko sani sanduuqa kana biraandaa kanallee sanduuqicha kana haadha ga'u dubbii tiyyatan ammoo sheernaa godha ummata oromoo qashti nama hunda bira naagaya dhugaa rabbii waliin dalleessise waa'ee amantiiti engadda fiifuu miidiyaa dhorkatanii miidiyaa dhabne jechuu miidiyaa dhorkataniitiin sheekna keenya guddaa du'ee nurraa rabbitti araaramu deebi'ee arraa miidiyaa isaan taa'utuudhaan aramni maarreen biyya fudhate nun jaarra deebi'ee namticha mataa qulfiidhaa akkanaa kanaa isin bulchaa jira beela ummata aboolaadhaati ulamoota Itoophiyaa tuqeetiin ummata islaamaa tuqeetiin hin bulle achi booda nama kute atilleen amantii afaan deddeemnaan sana gubii gettigaa siifi abbaan kee kasirra si gubbaa jirus walumaanuu amantii afaan deddeemnaan waan isin mudatu eeggadhaa isin minishaan keessanis waliif najaan baatanii sana gurra isin calawu ati matuma ishee kanaa guddaadha matte mataan kee guddinnuu kun makrajaadhaasa hin yaadu bal'isee yaadu nama dila kanaatu aboo anaa sirra hoyyaa barati mataa kee guddaa kana malee mataan kee kun makrajaadha wama takkaa sun dalagu dhugaa rabbii hanganallee yaaddeen beektu obbo Shimallisiin baan abbaa fedhe baanon kabiraa cinaan qabinaa hangaasaa Ibrahim bar dhugumaan bar sangaasiin jaati bilaashii miti kasangaasiin jaan bilaashii miti namni hoola kasin jaan miidiyaan boqqollootis waa'ee keetii malee waa'ee biraatti dubbisuun beeku beekta ummannummaan ati fi wanti sun ummata hunda hoolaa keetii goote hoolaa sanguma deemu kan yaada kiyya kana sheernaa godha nama hunda biraan naagaya hoolaa san birallee gaan haa dhaga'u abbaan fedhe waan takkan fiduan amantiin dhufnaan kallii walli yaa akhi kana yaadni kiyya nama hunda biraan naagaya isinin jaaladhaa galatooma yaaduma kana sheernaa godha biran kutina namni hundinuu sheernaa godhatan